Awwaan biraan jenne. Caamama meetira tokko lafarraa ol fagaatu sana kan online irraa guuraa turre sana dhagaa kana keessatti akkamitti kaawwatanii deemuu isa jedhutti xiqqoo na rakkisaa jira malee rakkoo biraan hin jiru. Jirra galata waaqaa nutti tolee jiraachaa jirra. Harka fuunii hordoftoota kibee qabshaatii nageenya jaalallee bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii jecha har'a viidiyoo birootii walitti deebineetii jirra. Akkuma argaa jirtan yeroo akkuma argitanii fi akkuma isin beektanii yeroo ammaa biyya keenya keessatti yeroo itti waan alaa qaban gara manaatti tolleeffatan yookiin waan facaasan hammatanii galfataniitu gahee jira jechuudha. Saniif egaasin anu yaadattanii isinifillee yaadannoo ta'a jedhee ani kun duuba harroota bu'ee dullaa qabadhe akkasitti daddaramaa jiran isinin jedha. Garuu wanti nama rakkisu maaltu jira yoo jettan kopheen biyya arabaatii dhufe dhagaa kana keessatti nama nawwaatta'u kisaaraa keessa nama galchaa hidaa guddaa keessa galuu jechuudha. Kanaaf iyyuu wanni isin qabattanii dhufuu qabdan caamma jajjabaa ta'e kan dhagaa danda'u kan adagaa danda'u qabattanii dhuftanii gaariidha malee kana keessa mee akkamitti deemtu? Keessumaa warra akka koo gara baadiyaa naannoo baadiyaatti dhalattan maal gootu? Hojii malee manatti galtanii teessu moo maatii keessan gargaaruu dhiistu moo lukaan deemtu moo miila qullaa lafarra deemtu moo akkam gootu? Kanaafiyyuu isin hin fayyadu. Warri bittan gatuu hin dandeessan akkuma koo kana. Warri hin bitiin immoo hin bitiina. Ijoollee baadiyaa warri taatanii isinin jedha. Kana fakkaata goolumaan keenya guyyaa har'a anillee akka duriitti bahee bu'ee caree caraboo maal gochuullee dadhabe harroota kana duuballee maatiidhaaf deemuu hin dadhabuu kan jedhu maaliif namni hojjetu gargaaranii waan namni sun hojjetan irraa fuudhanii gargaaranii illee osoo hin taane biruma dhaabbatanii jabaadhu jedhanii yoo itti dudubbatanii haamilee namaaf kennan namni sun jajjabaata isa jedhuuf malee baay'ee tokko ulfaata. Garuu adeemsa keessanillee uuman hojjedha jedheetanii akkasiniin jedhaa kunoo harroota keenya irra naqannee waan fudhanneetu galaa jirraa jechuudha. Kanaafuu ijoollee keenya warri ala jirtan warri gara biyyaa galuu barbaaddanii karoora qabdan karoora keessan keessa gashitanii jirtan dafaa guddaa wanti keessan deemtan taa'ima isin eeggata baadiyaa keessan keessatti hedduu namatti tolaa. Caakkaa marga lafarraa wanna jiru qilleensa fireeshii fudhachaa yoo hojjetan jireenya illee namatti tolti. Mana madaamii keessa daffanamanii maal jedhanii ijoolleen madaamii haga sammuu nama keessaa fuuturra jireenya biyya ofii namaa wayya hojjetanii hojjennaan jireenyi kamiyyuu hin jiraatamaa inni injifatamaa isin jechuu barbaade. Anillee amma bishaan harkaa qabu fixadhee otoo namni natti dhufee bishaan harkaan fudhan ture. Wanti nama jibbisiisoo jiraate bishaan harkarraa yoo fixan rakkoodha baadiyaa kana keessa yeroo deemanii. Sababa humna dhabuu kootti bishaan yeroo shan qaqammasaa deemasanii galee rakkoon jirtu. Kanaafi daawwattoota keenya baadiyaa keenya kana akkasittiin daawwadha. Amma harroonni meetira meeqa narraa fagaattee jirti? Meetira meeqa? Ani yaaduma deemaa jira malee harroonni meetira meeqa narraa fagaata? Dhagaa kana argitanii gaara kana argitaniire uummanni keenya gaara kana keessa bahee bu'ee ciree carabeetu jireenya isaa gaggeeffachaa ijoollee isaa guddifachuutti jira jechuudha. Uummanni kaan tiktookiitti qabsoomee uummanni kaan maalitti qabsoomee kan baadiyaa keessa jiru garuu kun akka kanaatti jireenya isaa gaggeeffachaa jiran isiniin jedha. Wayi gaara isaa akkatti nama dadhabsiisu akkatti nama daddarbatu akkatti hafuura nama kutu harroonni kunillee dhadhaabbachaa deemta hafuura galfachaa. Kanaaf warri biyya namaa keessa jirtanii as jettanii kuni kana ta'e sun kana ta'e jettanii ija facaastan culuk jettan koottaa dhagaa kana harroota kana waliin daaka akkasitti. Kana fakkaata jireenya biyya keenya keessa yeroo ammaa kana yeroo kan alaatti galfatan yeroo itti atarii biqilaa gashanii dhahanii gashanii haamanii gashantu gahee jira waan ta'eef koottaatii waliin haamna waliin cirra waliin caramnaa isiniin jedhaa. Dhagaa kana fakkaata miiga kanatti caamman biyya arabaatii dhufe kun sana keessatti hin taa'are. Kana keessatti hin taa'e jettanii yaaddu waan hin yaadamne isinii galee. Kanaaf waan akka boksii waan dhagaa danda'u shaanxaallee taatu maalillee ta'u uffatallee kan qorraafis ta'u kan ho'aafis ta'u maaliif yeroo ammaa kana immoo biyya keenya keessatti wayita ammarra jirru kana keessatti
bokkaan illee roobaa jira jechuudha. Warra alaatti biqilaa haamaa jiran biqilaa atara maal haamaa jiranii fi itti mijachaa jiru bokkaan roobitu bakka bakkatti balleessutti jira. Saniifuu qorrilleen hin jira isin jechuutti barbaadeni. Kanaafuu uffanni qorraallee kan baadiyyaa keessatti uffatan kan bakka tokko qophii tokko irratti argamtanii irratti illee isin barbaachisu waliin madaaltanii qabattanii deemuu qabdu malee calluma jettanii waan biyya rabaa deemtaniif wanni hundumtuu jijjiiramee nama eega isinitti hin fakkaatina. Anillee itti bareera waan hundaayyuu. Kana wanti jiru wanti keessanii deemtan akkuma keessanitti jira jechuudha. Keessumaa ijoolleen gara baadiyyaatti dhalattan maatiin keessan baadiyyaa jiraatan baadiyyaa keessa jiraatan wanti jijjiiramee jiru hundumtuu akkuma jirutti isin eegaa jechuudha. Kanaafiyyuu gaafachiitti deebitan wanti hundumtuu qeensaan tuquu maal jechuu sana jechuu osoo hin taane itti bu'anii hojii dibbinni godhanii hojjechuudha. Akkuma isa gola madaamii sana keessaa gola madaamii keessaallee giddii yeroo tokko yeroo nama jibbisiisu yeroo namatti baay'atu nama salacha agaruu dirqama waan ta'eef madaamiin duubaan dhufte hayi gaafa jette utaalanii ka'anii hojjechuun dirqamaa miti ree. Biyya keenya keessattis akkasuma dirqama yoo namni nutti dubbachuu baatellee dirqama ofitti kennanii yoo hojjan jireenyi kamillee taana nagam qaalollee hin injifatama hin jiraatama hin darbama. Kanaaf ijoollee keenya yeroo biyyatti deebitan qeensaan tuquu na dadhabe na qabii na harkisi bishaan natti kennee ol na qabii na dhadhaabbachiisi na hirkifachiisi jechuu dhiistanii kun akkasitti akka dullaa keessan qabatanii harree duuba goranii akkasitti gaara bahanii bu'uutu isinitti jira isiniin jedha. Baay'ee dadhabeen jira isiniin jedhee akkanaan kumanne gara fuulduraatti viidiyoo erga maatii bira xumuree maal jedhee maatii nama biizitti jiru hojiitti jiru waan ta'eef maatii gatee sana jechuu magaala keessa shallaluu meekaappii kana qaqqabadhee diddibadhee shaanxaa kana qubatti diradhee caammaa meetira 5 lafarraa ol ka'e kana ofitti kaa'ee magaala keessa deddeemuun kun naana waaxa'u yooma harmee kiyya obboloota koo gargaaruu baadhillee harree kana duuba waan deemeef isaaniif waan tokko yoo ba'aan irraa kufellee ba'aan irraa jallatee jira koottaatti sirreessaa jechuun isaaniif waan guddaadha kan jedhuun asii xaaraa jira isiniin jedha. Gara fuulduraatti immoo viidiyoo babbareedaa ta'e hojjechuudhaaf karoora guddaan qaba. Egaa namni karoorsaa hin yaada. Sanarratti kan wal arginu ta'a. Kabajamoo daawwattoota beekumsaalee namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun yaada keessan koomentii irratti akkasuma warri yaadannoo biyyaa yaadattan waan isinitti dhagahame waan yaadattan waan keessa keessan jiru qalbii keessa waan biroo irraa kaasaatii maaliif bakka oolanirra bakka bulantu caala waan ta'eef bakka jirtanirra bakka ganaa darbitanii jiraattantu isiniif caala waan ta'eef waan isinitti dhagahame koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Gama kana immoo makiinaa deemaa jira fakkaata garuu tos goree na fuudheen jibbu harroota bakkeetti hafa malee jechuudha. እና ክስን ጀዳ ስንን ጀዳ